Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin akkam ooltan, akkam turtan, maatii Waaqayyoo, ijoollee Waaqayyoo, waldaa waliin dubbii keessatti tajaajilamaa warreen turtan hundinuu nagaa keessanii akkam jirtu. Amma immoo yeroo sagalee Waaqayyootti waliin ilaallu ta'a. Qorontoos duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 fi 2 kan jiru dubbisee Waaqayyoon galateeffadhee barnoota keenya itti fufna jechuudha. Namoonni akka hojjetoota Kiristoositti akka warra hojii dhoksaa Waaqayyoo adeemsisuun itti kennameetti nu lakkaa'uun ni ta'a. Warra hojii adeemsisan irraa immoo amanamummaatu barbaadama. Si waaqeffannaa, si galateeffannaa, Waaqa bara baraa, Gooftaa bara baraa, Abbaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, Abbaa uumama hundumaa, Abbaa amantootaa, Abbaa sagalichaa, sagalee dhugaa, sagalee hafuuraa kanaan dhorkaa tokko malee aangoo keetiin, ayyaana keetiin nutti dubbadhu, nati jettee bara keenya, jireenya keenya hunduma isaa haa dhaalu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin ameen. Egaa kutaa kana keessatti yoo ilaalle dura buufata godhannee Qorontoos duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 1-2 irratti namoonni akka hojjetoota Kiristoositti yookaan akka tajaajiltoota Kiristoositti, akka garboota Kiristoositti, akka duuka buutota Kiristoositti, akka warra hojii dhoksaa Waaqayyoo adeemsisuun itti kennameetti nu lakkaa'uun hin ta'a yookaan ni ta'a. Kanaaf tajaajilli jira, tajaajilli hojii gooftati, tajaajilaan jira, tajaajilaan immoo hojjetaa hojii gooftati. Kana keessatti immoo kan barbaadamu maalidha? Icciitii Waaqayyo, ergama Waaqayyo, dhoksaa Waaqayyo dhalootatti akka mul'atu karaa hafuura qulqulluu, karaa sagaleessaa, karaa ayyaanasaa kenne kana achi as baasuu qabna. Isa kanaaf immoo lakkoofsa 2 irratti maal jedhaa? Warra hojii adeemsisan irraa immoo amanamummaatu barbaadama. Waaqayyo nu haa gargaaru. Amanamummaa. Ofiifis amanamummaatu barbaadama. Adaraa nutti kennameef amanamummaatu barbaadama. Hojii nutti kennameef, tajaajila nutti kennameef, tajaajila iddoo qaqqabsiifnu yookaan qaamota tajaajila kana nuti kaafuudha yookaan tajaajilli kun adeemsisaan godhuuf amanamummaa, ayyaana Waaqayyo nuuf kenneef amanamummaa, yeroo Waaqayyo nuuf kenne, guyyaa Waaqayyo nuuf kenne maaltu barbaachisa? Amanamummaatu barbaachisa. Maqaa Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf mata duree akkas jedhu irratti sagalee Waaqayyoo kan waliin ilaallu jechuudha. Qabiyyee jireenya dhuunfaa fi tajaajila kiristaanaa isa jedhu. Qabiyyee jireenya dhuunfaa fi tajaajila kiristaanaa. Kiristaanni tokko gaafa lammaffaa dhalatu kiristaana ta'ee dhalateera. Guyyaa sanaan jalqabeeti guddina hafuuraa kan jalqabe. Guddinni hafuuraa immoo itti fufa. Manni barnoota guddina hafuuraa itti eebbifamne waraqaa ragaa fudhannu hin jiru waan ta'eef akkasumatti itti fufa waan ta'eef qabiyyee jireenya dhuunfaa fi tajaajila kiristaanaa. Jireenya dhuunfaadha ni guddatta. Jireenya dhuunfaadha nan guddadha. Qabiyyeen achi keessatti guddadhu jira. Akkaataa itti guddadhu jira. Tajaajilaan akkaataan guddadhu jira. Kiristaanummaa keessatti akkaataa itti guddadhu akkaataan itti guddattu jira waan ta'eef isa kana beeknee yeroo hundumaa amanamummaadhaan adaraa Waaqayyo nutti kenne, bara Waaqayyo nutti kenne, dhaloota Waaqayyo nutti kenne, ayyaana Waaqayyo nutti kenneen guddachuu akka dandeenyu Waaqayyoon nu haa gargaaru. Phaawulosis hojii ergamootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 9 fi 10 irratti yaada tokko kaa'a. Dhuunfaadhaan bartoota adda baasee sagalee Waaqayyootiin, hafuura Waaqayyootiin, ayyaana Waaqayyootiin warra jalloota warra mata jabeeyyii ta'an irraa adda baasee fo'ee yeroo dheeraa laachuudhaan. Yeroo dheeraa sana keessatti immoo guyyaa guyyaadhaan barsiisaa, guyyaa guyyaadhaan lallabaa, guyyaa guyyaadhaan gara hafuuraatti yookaan gara gulantaa hafuuraa sattaanutti yookaan gara jireenya dhuunfaadhaan guddachuu sanatti yeroo isaan gaggeessaa ture argina. Maqaan Yesuus bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Hojii ergamootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 9-10. Isaan keessaa kaan garuu mata jabeeyyii waan turaniif namoota sana keessatti barsiisa karaa kiristaanaa irratti waan hamaa ni dubbatu turan malee hin amanne. Jalloonni jiru, mata jabeeyyiin jiru. Isa dhagaan kana fudhachuu dhaloonnis akka hin fudhanne gochuudhaan warri tattaafatan
Efesoon sana keessa waanta jiraniif mata jabeeyyiidha. Hin furanne adeemsa guddina hafuuraa karaa kiristaanawaa isa jalqabame kana daandii kanarraa dhaloota maqsaa turani. Hin dubbatu turan malee maal immoo hin amanne. Inni nan barbaadu isa kana. Akkasitti Phaawulos warra amanan of duukaa fudhatee jara sana keessaa ba'e. Phaawulos bara baay'ee tajaajilaa akka ture baay'een keenya hin beekna. Kutaa sana keessatti yeroo fudhatee tajaajiluudhaaf waan tokko murteessa. Warra jalloota warra mataa jabaatan kana keessa warra amanan kana guddisuudhaan sagalee waaqayyootiin guddisuudhaaf hafuura waaqayyootiin guddisuudhaaf duuka buutota Kiristoos taasisee gara fakkaatti yookaan amala Kiristoos kanatti akka dhufan gochuudhaaf wanta tokko godhe. Akkasitti Phaawulos warra amanan of duukaa fudhatee jara sana keessaa ba'e jedha. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Amantootas yoo ta'an hafuura warra hin guddan, kadhannaadha warra hin guddan, barsiisa sagalee waaqayyooti warra hin guddan, tokkummaa hafuuraa keessatti warra hin guddan, jaalalaa warra hin guddanne, ergama waaqayyoo keessatti, maatii waaqayyoo keessatti warreen guddina hin barbaanne wajjin yeroo baay'ee dabarsuun hin barbaachisu. Dafnee warra guddachuu barbaadan, dafnee ariifannee warra hiixachuu barbaadan, warra aggaaman, warra dheebotan, warra fiigicha hafuuraa itti fufna jedhan kana qabannee ayyaana waaqayyootiin, sagalee waaqayyootiin qabiyyee jireenya dhuunfaa isaanii keessatti tajaajila kiristaanummaatuun guddisuu qabna. Yesuus maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Fudhatee jara sana keessaa maal godhe? Ba'e. Guyyaa guyyaatti mana barumsa Xiraanoos keessatti warra amantoota wajjin dudubbachaa ture. Yoom? Guyyaa guyyaatti guyyuudhaan waggaa 2 kanas keessatti yoo jedhu akka waliigalaatti Efesoon waggaa 3dha kan turame. Garuu isa waggaa 2 keessa turu san isa waggaa 2 keessatti mana barnootaa kana keessatti addaraasha yookaan galma Xiraanoos jedhamu sana keessatti iddoo walgahii sanaatti kan inni barsiisaa ture. Garuu guyyaa guyyaadhaanii jechaa jira. Saba Waaqayyoo, ijoollee Waaqayyoo jireenya dhuunfaadhaan qabiyyee jireenya dhuunfaa keenya gabbifachuu yoo barbaanne, guddifachuu yoo barbaanne kennaa kamiinuu haa tajaajilu. Kennaa ayyaanaa kamiyyuu haa qabaannu, muuxannoo kamiyyuu waggoota baay'ees haa qabaannu, baroomsa kamiyyuu haa qabaannu, ogummaa kamiyyuu, dandeettii kamiyyuu haa qabaannu, Waaqayyo wajjin guyyaa guyyaadhaan jireenya dhuunfaa hin qabnu taana, jireenya kadhannaa hin qabnu taana, jireenya waaqeffannaa, jireenya galataa, jireenya sagalee waaqayyoo dubbisuu qofa otoo hin taane, jireenya sagalee waaqayyoo qo'achuu qofa osoo hin taane, jireenya sagalee waaqayyoo abboomamuu fi qaamonni biroo akka abboomaman taasisu hin qabnu taanaan tajaajila kiristaanummaa isa dhugaa tajaajilaa hin jiru. Waaqayyoon kana jalaa nu haa baraaru. Guyyaa guyyaadhaan ittiin of ilaaluu qabna gaa sagantaa keenya kana oliirraa aga gadiitti yookaan koreewwan adda addaatti hanga miseensotaatti namni hundinuu kennaa qabdu. Warra as keessatti hirmaattan, warri tajaajilaa turtan, tajaajilaa warri turre, warri jirrus jirra waan ta'eef qabiyyeen jireenya dhuunfaa keenyaa murteessadha. Namni dhuunfaadhaan Waaqayyo wajjin hariiroo qabu namas hin rakkisu, Waaqayyos hin rakkisu, dhalootas hin rakkisu, ba'aan ta'u. Waaqayyoomti ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Phexros immoo Phexros lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 18 irratti akkas jedha. Ayyaana gooftaa keenyatti fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosin beekuttis guddadhaa jedha. Amantootan jechaa jira. Maal jechaa jira? Ayyaana gooftaa keenyatti. Sirriitti hubadhaa. Ayyaana gooftaa keenyatti fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosin beekuttis maal godha? Guddadhaa. Beeknee fayyineerra fayyina beekumsaati. Waaqayyo immoo beekamee biraan qaqqabamu beeknes xumuruu hin dandeenyu waan ta'eef isa amanne kana gooftaa isa godhanne fayyisaa qoricha keenya isa taasifanne kana beekuttis maal gochuu qabna? Guddachuu qabna. Guddadhaa. Abboomidha jireenya dhuunfatiin. Waaqayyo nu haa gargaaru. Bara si'anaatti guyyaa bara baraattis isaaf ulfinnaa ta'uu ameen jedha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifamaa ta'u guddadhaa kan jedhu. Qabiyyee jireenyaa dhuunfaa fi tajaajila kiristaanaa kana egaa
barachuun maaliif barbaachise? Yookaan nuti maaliif qayyabanna yoo jenne yeroo ammaa kana namoonni miliyoon amantoonni miliyoonatti lakkaa'aman baay'eetu jiru. Garuu duuka buutota gandaa muraasa waan ta'aniif waldaa keessa jirtu iddoo tajaajiltu laal fagoo dhaquun hin barbaachisu. Amantoonni miliyoonatti lakkaa'aman addunyaarra biyya keenya Itoophiyaa keessa Afrikaa bakka adda addaatti hedduudha. Kiristaanota hedduutu jiru. Warri lammaffaa dhalatan hedduutu jiru. Garuu warri duuka buutuu ta'an jireenya qabiyyee dhuunfaa isaanii tajaajila keessatti Waaqayyo wajjin hariiroo walii wajjin hariiroo ofii isaanii wajjin hariiroo warri qaban hariiroo sirrii warri qaban muraasa waan ta'aniif barachuu qabna. Inni kan biraa osoo walirraan kutin mata duree adda addaa barnoota adda addaa irratti amantoonni baay'een ni baratu. Jireenya hafuura isaaniitiin garuu warri guddatan namoota muraasa qofa, amantoota muraasa qofa. Barumsa baay'ee kennama, tajaajila baay'ee kennama, tajaajila sana barnoota sanaan qabiyyee jireenya dhuunfaa keessatti ittiin jiraatanii qaama biraa jiraachisuudhaan warri aggaaman, warri tattaafatan namoota muraasa waan ta'e. Kana qofa miti. Yeroo ammaa kana maqaa kiristaanummaatiin kiristaanummaa afaanii qofa yookaan kiristaan afaanii warri ta'an atattamaa yookaan ariitiidhaan dabalaa babal'ataa waan jiranii waldaa kiristaanaa keessatti addunyaa irratti babal'ataa jiru. Kanaaf qabiyyee jireenya dhuunfaa barachuun qaba, beekuun qaba, beeksisuu qabna, barsiisuu qabna. Waaqayyoon ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Ijoollee Waaqayyoo, maatii Waaqayyoo. Inni kan biraa amantoonni duuka buutota taasisuu irratti ergama waldaa kiristaanaa fi Waaqayyo irraa fudhataniif iddoo dursaa laachuun gadi bu'aa deemaa waan ta'eef ergamni nutti kenname nama irratti galmi inni xumuraa duuka buutota koo taasisaa jedhamne wangeela lallaba warra lallaban amansiisa warra amanan maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluutiin cuuphaa warreen amananii cuuphaman kan ammoo abboommii hundumaa akka eegan isaan barsiisatii duuka buutota koo taasisaa yeroo kana taasiftan yeroo marammoo si wajjinan jira jedha gooftaan Yesuus Kiristoos. Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 hanga 20. Kanaaf ergamni nutti kenname yeroo ammaa eegee ta'aa jira. Ergamni ofii keenya, foon keenyaan, ilaalcha keenya, yaada keenyaan, miira keenyaan fudhannee baan immoo iddoo hangafaa, iddoo jalqabaa taasifnee jirra. Waldaan kiristaanaa isa kana dagattee. Inni iddoo gadhiisaa jira inni jalqabaa. Kanaaf jireenya dhuunfatiin namni guddachuu qaba. Kana jechuun dhuunfadhaan of danda'ee kadhachuu. Dhuunfadhaan of danda'ee sagalee Waaqayyoo dubbifachuu isa dhaga'e immoo jiraachuu abboomamuu wanta fudhate sana immoo qaamota birootti dabarsee laachuu fi ulfina Waaqayyoo mul'isuu qaba. Ajandaa ergama Waaqayyoo nutti kenne dhumarra taasisaa waanta jirru. Tajaajiltoota isaa ta'an hooggantoota paastaroonni waldaa kiristaanaa iddoo olaanaa warri jiran jireenya hafuuratiin bilchinni isaanii baay'ee irrataa jira, baay'ee gadi bu'aa jira. Bilchinna hafuuraa wanta biraa, dandeettiin dubbachuu wanta biraa, dandeettiin miira namaa hawwachuu fi miira ofii gara namaatti dabarsuu wanta biraa, firreeffadhaa wanta biraati. Kanaaf nu gargaara inni kun, barachuun nu gargaara. Waldaa kiristaanaa keessatti duuka buutonni duuka buutota ta'an qaamota biroo duuka buutota taasisuuf yaalan muraasa waan ta'aniif duuka buutota gandaa waldaa keessatti muraasa isaanumtuu immoo namoota hedduu kana duuka buutota taasisuudhaan muraasa waan ta'eef baay'ee ulfaatan. Kanaaf dhuunfadhaan taasisuu qabna jechuudha. Dhuunfadhaan ilaaluu qabna. Waldaa keenyallee ilaaluu qabna. Kana qofa osoo hin taane waldaa kiristaanaa keessatti namoonni duuka buutota ta'an soortotas haa ta'u, gaggeessitootas haa ta'u, amantoota isaa ta'anii qulqullinaa fi ga'umsan gadaanoo waan ta'aniif qulqullinaa fi ga'umsan gadaanoo gadi bu'aadha jechuudha. Kanaaf jireenya dhuunfatiin baratamuu qaba. Kanaaf diinni yookaan seexanni immoo dhaloota beekumsa jibbisiisaa jira. Lubbuun beekumsaan ala jiraachuu akka hin dandeenye hundi keenya hin beeku. Sabni koo beekumsa dhabuurraan kan ka'e garagaleera kufeera kan jedhame kanaaf. Sagalee Waaqayyoo hin beektu taanaan hin beeku taanaan hin baradhu taanaan isa sagalee Waaqayyoo jedhu immoo gara Waaqayyootti hin kadhadhu taanaan isa Waaqayyoo jedhu hin abboomamu taanaan ofiiyyuu tajaajiluu hin danda'u
qaama biraa dhiibnan maatii koo dhiibnan waldaa kan biraa dhiibnan warra namanne bira qaqqabuu dhiibnan kanaaf jireenya dhuunfaa keenyatiin of laallee tajaajila keenya laallee kiristaanummaadhaan maal gochuu qabna guddachuu qabna ayyaana waaqayyootiin guddachuu qabna dhaloota barsiisuu qabna lallabuu qabna sooruu qabna akka sagalee waaqayyoo jedhutti jiraachuu qabna waaqayyoon ayyaana isaa nuuf haa baay'isu ijoollee waaqayyoo maatii waaqayyoo kanaaf hubannaa kana keessatti deddeebi'uu akka dandeenyu waaqayyoon ayyaana isaa nuuf haa baay'isu inni waaqayyo jedhe bara keenya jireenya keenya keessatti haa mul'atu. Egaa duuka bu'ummaan kan jalqabamu yeroo lammaffaa dhalannee kaafneti jalqabni isaa kan eegallu jechuudha. Raawwiin isaa yookaan goolamni isaa xumurri isaa immoo amma gooftaan Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu yookaan amma gara gooftaa Yesuus Kiristoositti deemnutti jechuudha. Egaa inni jalqaba qabu kun raawwis qabaa jechuudha. Duuka bu'ummaan guddinni duuka bu'ummaa hafuuraa immoo adeemsa keessa si'a tokkoon guddatee si'a tokko waan hunda beekuun hin danda'amu. Jireenya hafuuraa, bilchina hafuuraa amantiidhaan kabajaan yookaan ulfinaa gara ulfinaatti darbuudhaan kiristaanonni ni guddatu waan ta'eef isa kana beeknee akkaataa sagalee waaqayyootiin deddeebi'uu akka qabnudha. Phaawulos kan inni dubbatu Qorontosuma isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 1-2 irratti Phaawulos wanti inni dubbatu jira. Qorontos keessa warra jiran amantoonni sun amantoota akka fedha foonitti jiraatan waan ta'aniif xobbee ta'uu isaanii daa'imman yookaan mucoolii ta'uu isaanii nama hafuuraa ta'uu otoo qabanuu sana ta'uu waan didaniif aannan warra barbaadan nyaata cimaa nyaata jajjabaa lafee qorquu warra hin dandeenye akka isaan ta'an dubbata Phaawulos. Kana qofa miti barreessan Ibrootas immoo boqonnaa 5 lakkoofsa 12 irratti yeroo kanatti barsiisota ta'uu otoo qabdanuu barsiisota ta'uun otoo isinirra jiru nyaata cimaa nyaachuudhaan ammayyuu hin dandeenye jedhee dubbata ijoollee waaqayyoo maatii waaqayyoo. Qabxii tokko irratti har'a kan hin dubbachuu barbaadu waan ta'eef qabiyyee jireenya dhuunfaatiin guddachuu yeroo guddannu wantoota barbaachisan keessaa qabiyyee jireenya dhuunfaatiin kiristaanni dhuunfaadhaan akka guddatu kiristaanonni walii isaanii dhuunfaadhaan akkamitti akka guddisan kan barbaachisu wantoota barbaachisan keessaa amanataan tokko kiristaanni tokko guutumaan guututti jireenya hafuuraatiin guddachuu yoo barbaade guddachuu qabas waan ta'e yoo barbaade qofa miti. Kiristaana ta'e taanaan lammaffaa dhalate taanaan nyaanni yookaan sooranni hafuuraan isa guddisu hundumtuu achi keessa jira waan ta'e. Qabamee jira waan ta'eef sagalee waaqayyoo keessatti hammatamee jira waan ta'eef guddachuu qaba waan ta'eef wantoota guddisan sana keessaa warreen murteessoo yookaan warreen ijoo ta'an karaaleewwan adda addaa ilaalla. Karaan inni tokko maalidha? Dhuunfaadhaan yeroo waaqayyoo waliin qabaachuu. Qabiyyeen jireenya dhuunfaa kan kiristaanaa yookaan kan amanataa qabiyyee jireenya dhuunfatii fi tajaajila kiristaanaa kan jiru guddachuudhaan maalidha? Dhuunfaadhaan yeroo waaqayyoo wajjin qabaachuu. Ximmoonaa gizee qabaachuudha waaqayyoo wajjin. Yeroo waaqayyoo wajjin dabarsu qabaachuu qaba. Ilataawwii ximmoonaa gizee maxxaqama allabbat fayyadamuu qaba. Yeroodhaan guyyaadhaan waaqayyoo wajjin dabarsuu qaba. Waaqayyoo wajjin dubbachuu qaba. Akkamitti dubbata kan jedhu armaan gaditti ilaaluu hin dandeenya. Kiristaanni tokko yookaan amanataan tokko qobaasaatti waaqayyoo wajjin kitaaba qulqulluu qo'achuudhaan kitaaba qulqulluu dubbisuudhaan kadhachuudhaan yookaan waaqayyoo wajjin dubbachuudhaan yeroo isa barbaachisetti yeroo adda bahee qabaachuu qaba waaqayyoo wajjin. Yeroo kadhatu, yeroo sagalee waaqayyoo dubbifatu, yeroo sagalee waaqayyoo qo'atu akkasuma immoo isaan amma raawwate kana yeroo itti hojiidhaan argisiisu yookaan dirree tajaajilaa irratti yeroo bobba'u dhuunfaadhaan qabaachuu qaba kan jedhudha. Waaqayyoon ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Wantichi egaa yeroo gaafata. Waaqayyo irraa kana fudhachuudhaaf waaqayyoon eebbifamuu jechuudha. Yeroo waaqayyoo wajjin dabarsu namni kun waaqayyo irraa wanti inni fudhatu jira. Waaqayyo wanti isaa kennu jira. Waaqayyo wanti isarraa mulqu yookaan dhabamsiisu jira. Jireenya hafuuraatiin cimaa deemaa, guddataa deemaa, jabaataa deemaa. Jireenya hafuuraa kanaan immoo nama bilchaataa ta'ee yeroo mul'atu qaamonni biroollee daandii sana akka deeman
sagalee waaqayyootiin kadhannaadhaan jajjabeessuudhaan karaa waaqayyoo barbaadu sana keessatti namoonni akka argaman barbaada. Daandii ofii deemee hin beekne qaama biraa deemsisuu hin danda'u. Namni jireenya dhuunfaa waaqayyoo wajjin hin qabne yookaan duuka bu'aa dhugaa kan hin taane. Kanaaf maal jechuudha? Yeroo mijataadhaa fi bakka mijataa barbaachisa. Fakkeenya Maarqos boqonnaa 6 lakkoofsa 46 irratti gooftaan keenya fayyisaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos shaakalli inni qabu jireenya fuuraa sana guddina kan nuu ta'u fakkeenya gaarii kan nuu ta'u gooftaa Iyesuus Kiristoosidha waan ta'eef isa kana akkaataan gooftaan Iyesuus Kiristoos itti kaa'e yookaan itti raawwate jira. Boqonnaa 6 lakkoofsa 46 irratti gooftaan Iyesuus wanti inni hojjetaa ture baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Namummaadhaan yeroo biyya lafaa ture. Akkas jedha tuuta sanatti erga nagaa dhaame immoo kadhachuudhaaf gara gaaratti ol ba'e. Warreen tajaajilu sana tuuta namootaa sanatti nagaa erga dhaameen booda yookaan erga gaggeesseen booda maal godhe kadhachuudhaaf gara gaaratti yookaan gara tulluutti ol ba'e. Kanaaf Yesuus Kiristoos gooftaan keenya maal qaba? Yeroo qophii qaba jechuudha. Yeroo abbaa isaa wajjin haasa'u qaba. Yeroo abbaa isaa wajjin dabarsu qaba. Yeroo kadhatu qaba. Yeroo qophaa'u qaba. Isa qophaa'e kana yeroo hojiitti immoo yeroo lallabu, yeroo hafuuramaa baasu, yeroo dhaloota guddisu, yeroo dhukkubsataa fayyisu, yeroo sagalee waaqayyoo barsiisu, yeroo tinbiitii dubbatame sana raawwatu immoo qaba jechuudha. Kanaaf yeroo dhuunfaa adda ta'e qabaachuun barbaachisa. Baay'ee murteessa. Kitaaba qulqulluu keenya keessatti namoota gurguddoo abbootii amantii, haadhotii amantii hedduu yeroo soomanaa yookaan devotional time warreen qaban sun yeroo tasgabbii moonaa gisee warreen qaban sana yoo laal Museedha yoo laalle seera ba'uu boqonnaa 33 lakkoofsa 11 eertuu yookaan luqisii baay'ee beekama. Akka nama firasaa wajjin akka nama michuusaa wajjin haasa'utti waaqayyoo wajjin dudubbata ture. Waaqayyoo isa wajjin dudubbata ture Musee. Waan Museen keessa darbe waan Museen hojjete gaalaala. Dhuunfaadhaan waaqayyoo wajjin yeroo waan qabu. Marsaa lama soomaaf kadhata si'a darbe laallera nama kadhateedha guyyaa 40. Sirrata waaqayyoo fuudhuudhaaf illee. Lafa onaa keessatti immoo waaqayyoon yeroo saba sana gaggeessu akkaataa itti kadhataa ture saba sana akkaataan gaggeessaa ture. Daawitis akkasuma faarsaa 63 lakkoofsa 1 fi hanga 2 irratti yoo laallee sagalee waaqayyoo dubbii waaqayyoo dhaga'uudhaaf ni dheebota ture Daawit. Nan dheebodha ture. Dhuunfaraan jechuudha. Dhuunfaraan namni dheebote waaqayyo irraa fudhatee dheebuu ba'a. Waaqayyo irraa fudhatee namni dheebuu ba'e qaama dheebotaa jiru immoo dheebuu baasa. Waaqayyoon ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Maatii waaqayyoo, ijoollee waaqayyoo. Kanaaf qabiyyeen jireenya dhuunfaa keenyaa tajaajila kiristaanummaa maal fakkaata? Kan gola keenyaa, kan mana keenyaa, kan waldaa keenyaa, kan maatii keessaa maal fakkaata? Isachi as ba'e waanuma uummata ki mul'atu qofa tajaajila ni rakkina qaba. Garuu rakkina qaba, rakkina qaba. Daawitiin ilaala. Nama yeroo baay'ee kufe, nama yeroo baay'ee ka'edha. Nama ayyaanni waaqayyoo, kennaa waaqayyoo irra jiruudha. Kakuu waaqayyoo irra jiruudha. Waan gurguddaa immoo nama hojjetedha. Maalidhaan? Waaqayyootti yeroo hundumaa dhiyaachuu barbaada. Yoo yakka hojjetes dafee gara waaqayyootti iyyachuu barbaada. Yakkeedha nama jedhudha namni kun. Kanaaf obboloota koo qabiyyee jireenya dhuunfaa tajaajila irratti qabnu akkamitti ilaalaa jirra, akkamitti raawwataa jirra? Dabalataan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Maarqos boqonnaa 1:35 irratti wanti inni kaa'ee jira akkuma boqonnaa 6 lakkoofsa 46 irratti amma laalle ganama barii ammallee otoo hin ifin ka'ee gadi ba'ee gara iddoo namni hin jirree dhaqee achitti waaqayyoon ni kadhate. Iddoo qoomni sana barbaade, iddoo namni hin jirre sana barbaade ganama barii ammallee otoo lafti hin ifin, otoo hin ifin, otoo biroon hin baqaqin ka'ee barii barraaqa maal godhe gadi ba'ee gara iddoo namni hin jirre dhaqee maal godhe achitti waaqayyoon hin kadhate. Iddoo sana namni tokkollee hin jiru, garuu uumaan jira, garuu waaqayyoo jira, garuu abbaan isaa jira, garuu hafuurri qulqulluun jira. Iddoo adda ta'e qabaa jechuudha Yesuus. Nuufis nuuf haa ta'u maqaa Yesuus. Iddoo itti fudhatu qaba. Waaqayyo waan si barsiise qaba. Atis jireenya kee tajaajila kee keessatti waan baratte qaba. Lafa onaa ta'uu danda'a.
iddoo namatti hin tolle ta'uu danda'a, iddoo haalli mijanne ta'uu danda'a. Garuu achi keessatti Waaqayyo wajjin hariiroo dhuunfaa qabda obboleessa obboleetti. Ani Waaqayyo wajjin hariiroo dhuunfaa qabaa. Tajaajiltoonni keenya hariiroo dhuunfaa qabuula. Kanaaf jireenya hafuura dhuunfaa Waaqayyo wajjin yeroo itti dabarsinu hafuura Waaqayyoon dhaggeeffatu qabaachuu akka dandeenyu ayyaanichumti nu gargaara. Yeroo soomanaa yookaan yeroo tasgabbii kana yeroodhaa fi bakkeedhaan kun bakkeen isa adda ba'uu qaba, yeroon isa adda ba'uu qaba, sa'aatiin adda ba'uu qaba. Isa kanan beekna yeroo itti qophoofnu hundi keenya yeroo mataa keenyaa qabna waan ta'eef. Yerootti egaa yeroo jireenya dhuunfaa Waaqayyoo wajjin dabarsu kiristaanni tokko yeroo qabaatu maaliif barbaachisee? Bakka adda ba'e tokkoo fi yeroo adda ba'e tokko yeroo Waaqayyoo wajjin dabarsinu kadhannaa fi sagalee Waaqayyootiin jechuudha. Maaliif barbaachisa? Maaliidhaaf barbaachisee? Tokkoffaa irratti jireenyi dhuunfaa keenya yookaan dhuunfaa keenya Waaqayyoon beekuu fi Waaqayyoo wajjin yeroo dabarsuudha. Jireenya dhuunfaa keenya Waaqayyoon beekuu fi isa wajjin maal gochuudhaaf dabarsuudha. Waaqayyoo wajjin dabarsuudha. Humaa wanta biraatiif himi. Waaqayyo yeroo hundumaa hin beekna. Guyyaa guyyaadhaan hin beekna. Battalatti hin beekna. Beekamee hin xumuramu Waaqayyo wanta ta'e Maatewos boqonnaa 4 lakkoofsa 23 irratti jecha akkas jedhu tokko argina. Yesuus guutummaa Galiilaa keessa naanna'ee manneen sagadaa isaanii keessatti barsiisaa wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa namootas dhukkubaa fi dhibee hundumaatti fayyisaa ture. Maqaa Waaqayyoo bara baraan kan eebbifameedha. Maaliif barbaachisa? Yeroo soomanaa yookaan yeroo tasgabbii Waaqayyoo wajjin yeroo dabarsinu qabaachuun barbaachisummaan isaa jireenya dhuunfaa keenya Waaqayyoo beekne Waaqayyoo wajjin maal gochuudhaaf dabarsuudha. Yoo Waaqayyoo wajjin jiraanne dhukkubsataan kan fayyu, yoo Waaqayyoo wajjin jiraanne namni dhukkubarraa kan fayyu, hafuurramaan kan nama keessaa kan bahu yoo Waaqayyoon wajjin jiraa, yoo Waaqayyoo wajjin jiraan, yoo barsiifne, yoo lallabne wangeela mootummaa Waaqayyoo kana lallabuu kan dandeenye Waaqayyoo wajjin hariiroo dhuunfaa yoo qabaanne qofaadha. Waaqayyoon waa gargaara. Ofii keenya Waaqayyoof dhiyeessuuf jechuudha. Aarsaa jiraataa goone, aarsaa qulqullaa'aa goone Kiristoosin fakkaachuudhaaf, shaakaluudhaaf, jireenya hafuuraa kana keessa deddeebi'uudhaaf, lubbuu keenya hafuura keenya Waaqayyoo fuulduratti dhangalaasuudhaaf, Waaqayyoof abboomamuudhaaf, eebba Waaqayyoo irraa fudhachuudhaaf, eebba dhalootaaf fiduudhaaf, waldaa kiristaanatiif illee fiduudhaaf, sagalee Waaqayyoo dhaga'uudhaaf, jecha Waaqayyoo dhaga'uudhaaf, rakkina keenyaaf ta'uu danda'a, qormaata keenyaaf ta'uu danda'a, tajaajila keenyaaf ta'uu danda'a, mul'ata fudhachuudhaaf, dhaloota furmaata rakkina nu mudate, rakkina dhaloota waldaa mudate furmaata qabannee achi as ba'uudhaaf maal gaafata? Gara Waaqayyootti dhiyaachuu, yeroo mataa keenyaa qabaachuu qabna. Waaqayyoon beekuu fi Waaqayyoo wajjin taane waan Waaqayyo nuuf qabuu fi dhalootaan qabachiin fudhannaa. Yesuus maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf jireenya keenyaafis haa ta'u tajaajila keenyaafis mul'ata iddootti fudhannu, bakka itti fudhannu, yeroo keessatti mul'anni kan dhufu, yeroo keessatti mul'anni kan raawwatamu, yeroo keessatti Waaqayyo fuulduratti jireenyi keenya kan bilchaatu, dabarsinees immoo kan laannu. Kana beeknee akkaataa sagalee Waaqayyootiin yoo deddeebine Waaqayyoon jiruuf jireenya keenya keessatti waan addaa hojjetaa. Maqaan Gooftaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaa Waaqayyoon nu gargaara, Waaqayyoon nu wajjin jira. Seensa guyyaarraa isa kanaan jalqabneera. Yeroo itti aanu immoo inni lammaffaan qabxiin nuti ilaallu jireenya dhuunfaadhaan Waaqayyoon beekuu yookaan qabiyyee jireenya dhuunfaa tajaajila kiristaanummaa yookaan kiristaanaa keessatti maalidha? Karaalee jireenya dhuunfaa Waaqayyoo wajjin dabarsinu, tajaajila dhuunfaa Waaqayyoo wajjin dabarsinu kan ittiin guddifannu daandiiwwan yookaan karaalee yeroo tasgabbii yookaan yeroo dhuunfaadhaan Waaqayyoo wajjin dabarsinu kana waliin ilaallaa. Yeroo itti aanu yookaan torbee dhufutti maqaa Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Amma Waaqayyo isin gargaaretti addoowwan luqisiiwwan amma caqase irra deebitanii akka laaltan jaalala Waaqayyootiin sinan gaafadhaa. Obboloota koo daqiiqaa 30 jechuun salphaa miti. Torbeedhaan haala kanaan waan hubanne waan Waaqayyo irraa fudhanne
waan waaqayyoon nutti dubbatee fi jireenya keenya tajaajila keenyatti dubbate walii keenya sheer gochuu qabna. Ayyaanni waaqayyoo isin wajjin haa ta'u. Nagaan tura.